بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه دعوتوت أهل الذكر دعوة شو ركم جرت مرت نجين ربي سبحانه وتعالى اسم ولي هاجراتو خان إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان كريستانا كان واقفة كان بنت كان أرثوذكسي كان منتيس كامنس كان سبت أكو أفان تقولي كامنو بيتا قولي كامنو الشام عركفونيز نينجا أنا هارفونيز نينجا تولجا وبلي سخين يعني أرجع إن شاء الله تعالى dhageettir argaa wayya jedhanii inshallah gartee anaa fi yeroo awwalaatii afini gartee wal sodaachatuma inshallah sirra akka gartee nama wal jaallatanii akka nama wal janaajjanu guyyaa awwala nutaatus irra nu dabra isin jecha dhufna numay Ismail assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh anaa dhufu jennega ana dhufu jira gartee buna jimmaa isa buna jimmaa qabattee dhufte moo maaliin gad dhufte irra nagaamu bilbila si bilbilan tanaatu bilbila tanaafiin bara cufiti jedhe indagaa si indagayan na dhageessu karakteriidha nadagaa maasha Allah anaa dhufuun siin jaa insha Allah taala bunaas qopheeffanne bishaanis qopheeffanne maal qopheeffattan irra bishaan jiraga marfeen immoo karaa gaara sanatti hafeega marfee anaafillee waraanuu qabdaa beektaa bakka na dhukkubduun sitti himaa maasha Allah tole mee maqaan kee kanuma yeroo baay'ee namni maqaa maatii namaa baaftuu yeroo gadi kan hiriyaa namaa baaftuu jaalalleen akka gartee kan bosonaa baafataa kan maqaa gartee gaaraa baafataa maqaa laa ilaaha illallah joofaa baafataa muhammadur rasulullah faa baafataa baas ajaa'ibaa keessa jirraa beektaa maqaan tiktookitti kan addaati maqaan feesbuuk kan addaa kan maatiin baaftee kan addaa kan waraqaarra jiru kan addaa amantiilee gamatti gartee makatee deemaani mee inshallah taala maqaan duraan dursee mee maqaan koo numeeriidhuma Ismaa'il jedhama biyyattis alhamdulillah maqaa gartee maatiin si baafte sanumaan jirte jechuun maasha Allah numee rabbi sirraa jaalatu wal barnoota gaarii maqaan koo Jamaal Muhammad Sheekh Aliyyiiti yookaan Abu Mu'aazii kan jiraadhu gartee Minisootaadha atis gartee Oromoo ta'uu shakkiin qabdu Islaama ta'uu shakkiin qabdu Oromiyaadhaa dhufuu shakkiin qabdu naannoon itti dhalattee guddattee eessa jirta amma yeroo kana naasaawaa jirtu mee amma kanan jiru amma jiddarraayi الله ما شاء الله جدا هي البوادي مو كيلو 10 دمو قلتي اي سجل الجامعه انا كيلو دما شرات ديو راجچون غطري دما جرما ما شاء الله تولغا ما ان شاء الله نمني يرو هدو نام برا كم بكمو كما تولان كم بكمو جرا شيخ ما كم بكمو جرا دكتوران كم بكمو جرا اواز برت كما كان بكمتا يرو اما مغالا تيك توك كيسه مالين بكمتا مكان كمال جرمه maqaan koo shorxaa jedhani ايوه شرطه قرتي كان من ابارا جرو كان shorxaadha ما شاء الله فرد ناس انجر شرطه كوماندر شرطه قرتي تيك توك تي ايتا بقى خيرتي ان شاء الله ميجا تيك توك سين قبدا تيك توك يوم بنته tiktookii banachuun koo waggaa ga'eera وقا جيجرا kanarra tiktookii kanarratti garite waa maaltu si mudatee bifa akkamina yeroo dhuftu kana yeroo duraa maal argite eenyu sababa siite amma yeroon itti seenu gaa mucaa wayiitiyyuu koomentii wayii ol baasee nama rabsee jennaan gaafa dura ijoolleedhuma keenya achumaan ati waan arge keessa seentee xulxul hin jedhin jedheen isarraan jammare gaafan jammar isumarraa eegalte jechuu isarraan eegaleen nan jedhu jarri kun isigaa hin dadatanii ijii koo na laaluu dadhabee bakka achumaan keessa bu'e. Ajiib achirraa eegaltee jechuu qabsoo kee bosona akka jaalmurrooti achirraa eegalte. Achirraa eegalee amma. Bareedaadha. Feesbuukii siin qabda mee gartee yuutuubii siin qabda waan kun yuutuubiin mee kun keetuma nuu agartee numeerii en yuutuubii kajoo kun. Kootumanni. Keetii jechuu. Kunoo kaan gartee kunis isaanii miti kan biraas se'a kuni kunoo keeti waan kunoo tiktookiin keeti. Kan duraana jalaa gubatee jennaan kun kaleessa dheenga daree banam. Maaltu gubee warra ibidda maaltu itti qabsiise? Diina ka warra sirba jaallatu malee maaltu jira. Akkana jechuu xilaata rabbii jechuu adawwii. Hayyee maasha Allah. Akkana gaa'imee hiriyoota nama wal keessaa tiktookii keessaa hin qaba. Gama biraatiin qabsoon kee gartee warra tiktookii kana bilisoomsu. Akkuma gartee qilleensa Oromiyaattis bilisoomsee lafti isaa bilisoomsee bilisoomsee wanti
Dia cerita kita TikTok dok kalau kita fakta aku mau jalan marok. Kukuta mo. Nanti kisah. Nagaan jira bucu si kukute man. Aye, uma aku kutu inshallah taala aku madan deh. Amma nagama sirri. Aku macam ini tokolan jarani. Magala gudditi TikTok mal jar diro tamali diro. Shortaan aan jedhani gaa mai cimaadha gaa waan afaaniin dubbatan miti gaa. Mashallah. Hin argite. Mee nashiida waan ni ta'e takka ergaa ta'e takka gaggabaabdus waliin laalleete waan namni gartee TikTok jala siinjoo hedduu ijoollee adda addaati jira yoo barreeffama kana hundarra dhugaa akka jedhan obboleettiin ta'e takka asirratti dhugaa nama kiristaanaati dhugaa waaqayyooti ani baay'een isa jaaladha jettee hojiin ati hojjettu sirriidha garuu maal jettesa garuu isa yeroo darbee fardaa fi intala tokko walitti hiitee nama fardaa fi waan ati walii ta'e beeku nama kiristaanaati ani sirbuusi kitaabni kiyyalleen kitaabni qulqulluun kitaabni kun dhoowwaa hin sirbuuna jettee dubbattee kana si galatoonfatte teenyoota kan biraattis maan jettee in laallaa asii tokkos wallaahi argamuu viidiyoo armarratti galtee waan ni jedhee sirballee hin haqeen jira suuraa qabatti haqeetii jira jette. Kan laalla akkasumatti gartee siin maal isin maaltu si galtee gartee ati Oromoo gartee ati waa'ee Oromoo guddisee maaltu galtee ta'e Islaamaa ijaaba jedhattee amma gartee Narganne malee. bareedaa tokko jira mucaa kiristaanaati ilaala asirratti ilaala kunoo isa jala jette. Gartee kiristaanaa gorsa ati tola dhugaa maaliif sirbu mootummaa waaqayyoo hin dhaaltu namni malee jannata seenuu sirba sirbuu jette. Akkana jettee kana dabarsaa turte obboleettiin teenyaa wallaahi akkana jettee dhugaa keetii ani garuu gartee kiristaana gorsa ati gootu kana dhugaan fudhadhee jira dhugaa keetii siin jaalladha galatoomii obboleessa koo waaqayyoo akkana jettee teenya gowwaa maraataa rabbi si ajjeesu Oromoo miteetti kan jiru hedduu jira. Meeshaallah maal argite mee gartee TikTok kana keessatti maal argite numeeri keenya waan gartee faalla shari'aadha akkam fakkaati yeroo akkuma keessanuu wallaalee jettaan mee achirratti maal argite? Wannan arge ani muslimarraan dhaladhesi. Muslimasi. Amma ijoolleen kun waa tokko muslimummaa aleera ina irratti nu raaba malee muslimaaf kiristaanaa adda baafachuu dadhabeera amma isaati ammaa. Surreedhaan nuuf hundinuu ani amma yeroo duraatiif isinis yoo himtuu ganamaa galgala hin dhaga'an. Amma maa gaheen koo maa inni jedhee dhuma taa'ee gaafa jammaru mucaan maaraa jammaree ala nagaa kanattan deebi'a jedheen gaheen koo baachuu qaba jedheen alan arrabattan deebi'e arrabaan hin deebi'anuu jedheen. Akkas. Arrabaan hin jammare garuu immoo arraba kan akkan cubbuu keessa galaa jiru nan beeka rabbiin egaa naaf dhiisu. Abshir. Mashallah wallahi jajjabaadha nama gartee nama ulee nabiyullaahi Musaa didee tabbirauna du'aaf jedhanii beektu yaani saada mee takkumaan viidiyoo kee irraa agarsiisa sirballee taatu qalawaa takka hojjettu gartee uummata kan agarsiisa waan asirraa Nagada komantii kan utuun isinitti himu ilaalaa ooleen bulle hin dhageessan waan namni isinitti jedhe isinitti himu yookiin hin beeku mallee kanaan gaafadhaa. Abbaa viidiyootti wallahi hin gubu'an wallahi duutee dhiifti wallahi hin gubu viidiyoo sana hootii yuutuubii irra deemee jiraate. Isinitti himee addara. Viidiyoo sana hin gubu kami dhiiroo kamaan mucaa takkaa du'ee jedhanii viidiyoo sana hin gubu kakkatte hin gubu jette. Hin gubu hin jedhamu intaloo tokko iyyuu uleen gadda irratti raabee innan jedhu beerutiidha fooqii sadarkaa sadaffaarraa buutee. Kaana mallee duunee jedhu kan duutetti jedhu an sila hin gadhiise gaani os hin duute yuutuubii irra waan fe'ee jiraadhe sin buusuun jedheen. Amma iltii tokkii koo gubate malee silaa mucatti addisii godhe amma irratti nuraa baay'ee namaa qoricha taaka dawaadha sila. Akkana akkas. Ani hin gubuun jedheen sun. Qoricha duutetti. Eessaa fide qoricha kunoo isuma kana ijji kuni kanuma rabbi kan namoo kanuma ofii hin bitatte moo ija kanaa fi marfee kana. Yaa numee. Marfeen arabatu fardaan nuraanuu hidhee affidee jira feestaalii guutuu jira.
dawaadhuma gaadheenuma nuraa baay'ee ijjimmoo gaa alhamdulillah. Tanuma fardaa kan fiddeetti naquu deemta jechuudha. Karuma kallattu mataa kee. Kaanuma isaa fardaa nuraa namee lafa jiruun kennaaf. Malee haaraan kennu. Dawaa koronaatis hin taati dawaa sirbarra illee hin dhoowwuti jechuudha. Akkana jedheen itti kenna yoo dawaasiifa ta'u eenyurraa si yaakutu muuziqaarraa yoo immoo didde lafa si yaabuusu hin jedha akkuma kennaan duuka himaa. Achi keessa waa hedduu argita nama shamara adda addaa tan kofoo tan qullaa teessu isaarree nagan lakkisee waa dhaggeeffatu agarta isa gartee imaamata hidhatee gartee nama abaaru fa'aa achirratti arge kan nama abaaru kanaas abaarsa kee dhageenyeeti aamis kan jennu abaarsa sunitti adeemu fa'aa jetteen. Mucaan tokko amma ergantanaa ammoo keessaan naqee dawwalee fi waan akkanaa namaan hin jedhe isaa idaa yulaa wallaahi itti dawwalee waan akkanaa hin jedhinii dhiisi jennaan nan dhiisa kishinaan jedhe. Mucaa sana ijoollee mana hidhaa jiran abaaree jennaan akkana naan jedhe. Akkana jedhee. Maashaallah. Meegaa waan ta'e tanaas ergaa biraatis ergaa bareedu qabdi dhaggeeffachaa tuma. Mee badiin koo maaliif fayyakamoo dhaqaa yeroon gabbaafadhu qalamaa furakaa. Teessisuna dhorkee baraa dubbii haqaa nu beekaa cal jennaan jaran nu tutuqa kanaaf uyyutti dirqamee haqiiqa kanaaf baay'eedha meeqaa tamii meeqaa ambolluu gamamee fuula rabbii dhaqa namni akka irratti du'e rabbiin bira dhaqa gaafa sana garuu hin jiru karaa hambaqaa. Irra deebii jeemee waan tana nama biraa se'u jirani wayaa diimtuu uffattee dhufte guyyaa tani. Wayyaa nan geeddaradhe malkiinis tiiktokiin nama kallaqa araba nama godha asitti mo'aa tokko. Ajaa'iba dullattiin akkuma akka kiyyaa fiteetti tunis sanaaf nu shawwadaa jirti jedhuun. Utuu asitti ba'anii waan eenyu jedhanu miti. Mee maal jetteen waa'ee gabaabduu ergaa gabaabduu kana keessa viidiyoo kanarratti. Isa kamiin? Isa amma irra keenya kana. Waa'ee gaafa eenyuun na jalaa gubatu waa'ee tiiktokiiti miti reen. Eeywaa. Wallaahi. Maraannaa dhannadha. Viidiyoodha inni akka nama maraateettan raaba malee akkana gaafne sheer gochuun dadhabina. Amma inni kuni laa islaama jedhama dhooffatee jira. Abbaa ta'e hin beeku ani rabbi si haadhossu amma achi dhabame. Uffata inni uffataa kunoo obsataree jira. Een beeyna tana dhiira moo dubartii maal waan akkasii utaaltu alaabaa gartee sheekootiin goote. Alaabaa kana bakka akka waan eenyutti ilaalu jarri jechuun alaabaa ofiillee maa eenyu oromummaa ofii beeksifachuun xuruudha. Akka alaabaa itti qabanii jiranu islaamummaa iyyuu harka qabatanii jiran harka mirgaatiin qabanii jiru waa'ee muuziqaa kana waan adda addaa garuu islaamummaa kana immoo tasuma ilaalaan jiran. Mee yeroo waan ittiin golgeen dhumne dhufuun uffata achirratti. Subhanallah. Beektaa maal jedhan namni maraataa yoo namni fayyaa qabu ganda maraataa seene maraatuma ta'a jedhan. TikTok yeroo seene nuti summatuma sana ijoo achi keessa jiran maraataa ta'an yeroo gadii isaan jala deemnee falaalla. Yeroo gadii hiriyoota kee namaatti beektu fa'aa jira. Kan beeyne akkasitti goota kan maqaa isaa beektu maqaa dhooyitee caaltuu taatus obboleessa keenya nasirii tokko taatus dhaamsa ergaa dabarsiteef maal jetteen jira sanii Naasiriin iddoo galgala invaayintii ol goonii afootu walii jennee jirra. Naasiriin egaa silaa namni silaalee karaa kee nama hedduutoo dhufe maaliif akkana taa'an jedheen. Caaltuudhaan immoo ani weellistaa nama koomentii jalatti duraan gaafate caaltuu. Weellistoota keessaa eenyutti heerumu isiin jedhan jennaan ani weellistootatti hin heerumuu jedhe. Atoo weellistoota hin jibbita itti heerumu maaliif jara hojii jaraa immoo duuka takattaltaa ishitti heerumtee immoo dhattee qajeelfachuu hin dandeessaa itti heerumi kaan jedheen. Kan hin dhaameef isiidhaas. Yeroo Ramadaanaatis maal yeroo Ramadaanaatti waa hedduun viidiyoo kee dhaggeeffadhe yeroo Ramadaanaatti assalaamu alaikum waan Ramadaan mubaarak jettanii waan jechuun waa hedduu jette ergaa shamara keenya. Amma gaa Ramadaanneen na dhufe gaa isinuma warra amma caffaraa jiru kanatiyyuu Ramadaan kariin jettanii nu cannattuu hin jedheen. Inni ol taasifna gaafas hin jedhe rabbiin hin nadhaas inni boriis tokkuma hin jedheen ani laa karayees hin qabu. Wallahi kennaa rabbiiti nuti boonyee aboo rabbiin akkana jee ergamaan akkana jee jennee dadhabnee isin gartee viidiyoo isaanii takkeef duuba kan isaanii gartee isii saaxilu qaama isiitirraa haasa'u rifeensa isiitirraa haasa'u waan isiin qabdu okkoltuu diriirtuu fokkottuu qolloo gabbaddu hundaa akkasii go'a. Isin egaa kana baaftanii dubbachuun isin irraan barbaachisu. Ani immoo
qaama siidhumaan hin arrabsatti deebise. Namni haadha abbaan jedhu garuu isiidhumaan naa qaama siitiin qaama kee akka kana hin arrabsa. Mee ija sana ijuma isaa sanii sodaadhee dhiisee jettee gartee ijoollee wallahi kakattee ijuma san sodaadhee dubdaa kan akka inni nama godhu waan namaan jedhu san gartee yaani aybi waa hunda namarraa argaa gartee ija sanii sodaadhee jettee ijuma san gartee jettee ijatti bageetti baaste ija nurraa maashaallah rabbi subhaanahu wa ta'ala sirraa jaalatu gartee gowwaa siin jiru nama gowwaa jedhu beektaa haa ofiifu gowwaan kaamimee si birasa. Argi jennaan nan biloo kana maka na malsiin deebisuuf gowwaan na jara jedhan atti waan biloo kana. Malee malsiin kennu. Maashaallah rabbiin umrii si adeeressu galanii rabbii faaqiru mee obboleettii achi keessaanii qabdaati obboleettii ni qabdaa ta'uu ni dhalatti. Hin qabu. Osoo qabaatte hoo akka mee maal goote si? Maalan jedha gaa waan hin jedhu hin qabu. Ijoollumta ganda keenya namman beeku achi hin jiru dhalaan tu jiraatte keessaan naqeen iyyuu nan gorsaa. Warruma kana iyyuu tokko kanan keessaan naqu akka waan janaa dhaqee warra natti narratti qollofatan footoo fayyadamuu hedheetan iyyuu footoo hin fayyadamu jiruun tokko keessaan naqeen nan barreessuuf akka nama janaa dhaqee zimmedhanii na laalu naan deebisan. Gariin namaa immoo maaliif keessaan hin gorsine maaliif gadi baafte jedhu. Kanaan naan hin danda'u keessaan gorsee. Akkami keessaan gorsan waan magaalaarra jiru takka magaalomarra gorsanii meesan keessaa takka gartee tan akkaan gorsee jira isii gartee qaaba qabdu hundi as keessa jirti beektaa tan diree uffattu kofoo uffattu tan gurdii abaaya uffattu hundi si magaalaa shayxaanaati arma keessa hundinuu jirti mee takka ta'a koofiyaa ta'e takka keessa koofiyaa sana eessa jirti. Gaara mana attafte. Haa teessu achumarraa teessu tuni isii gartee fuula qaaba qabdu ofirraa baaf takko ergaa takka isaanii noo maal jetteen. Isi gartee waan fuutee lafa keessu achuma sila utuun nufin hin jedheen achuma lafa keessee nuftu ija kootti maaltu si fiden jedheen kun iji koo sirra bu'in hin jedheen. Garuu wannan lamii deebite hojjetteen taloon suni wallahi naan galle islaama taate. Waan isin sodaattan shortumaa uffattanii etteen duraanuu. Shortaa sodaatanii dhugaadha kan biyya kana ammoo siinoo tokko baafnaa. Shortaadhaan malee sodaa rabbii miti kan jarri hidhatan ijaabee. Ya Allah. Waa'ee sirbaa kana silaa'uu waan sirbaa haraam ta'uu hin beekte. Isa tokko hareeda dheeraa qabu tokkos gorsitee turte. Quraanatti kennee lamii immoo. Ilaa ragaasitti ta'u. Jedheetti kennee ammoo dideedhaa taphataa jira lamii. Ti deebi'uun oolu gidduu kana isattis. Rabbiin isaan haa gorsu uummata keenya. Wallaahi rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu haa gorsu. Mee wanni gorsa tokko ammas gabaabaa keessan irraa inshaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chaalenjii quba lukaa jedhan dhiisaati amma. Mee dhiisaa muuziqaa dhiisaa amma chaalenjii waa biraafin. Oma dandeessan irraa. In dheeratu kaa wanti kun immoo amma dandeenyu walitti qaxxalaa deemnaa. Bismillahirrahmanirrahim. القارية ثم القارية ما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه الله أكبر أكنا challenge كنا قا قرآن كنا ما قرآن في قرتي يعني أترى جربوا يوم تقصي قرآن تأجرت كراتو تا فيديو دبته كمان تنسي قرآن كراتو ركيته ننجرو جرا في سربان كيسامو أنا ما جتشون قرتي كانوا ما جتشون سربونا ما تنا سربت يوم تقصي قرآن أترى كراتو ريف ما شاء الله فتيان كينيا تو ربي سيرا جالله تشيف في دايرت challenge كنا malee warri kaanii raayyaa iyyoof jalaan qabani takka. Dhiiste jechuun raayyaa. Kophee malee mee jechaa akkasii dhoyituun tokko kophee malee lafa deemu turtan jetteen. Eessa jira? Kophee malee lafa deemu turtanii yaani matbakaa namaa jechuun maadaamiin waan isin fidattee maal jettee mee mana bakkiitti. Ifii waa'ee feestaalee uffattuuti. Feestaalee zubaalaa uffattee dhuftee namatti madaamiin oda qaraatti gati jettee maa inni ati uffattu hin jedheen. Du'aatitti gatama waan adda addaatti ati kana uffattee dhuftaa hin jedheen tokkoon. Mee jara kana yoo maatiin isaanii garteen akkam jettiin akkuma shakkii kana ittiin moo maatiin os aizoo maashaallah ittiin. Itti meeradhaa keessa amma namni keenya viidiyoo oonni irra widiitii qollofate bukkee bu'anii sirbu kam sirban jiru. Wanna kana namni biyya keenyaan beeku asumattuu namni hundi hin beeku wal birattiin sirbinaa oo maatiin arge immoo
wal bira ooltan isiniin jedha waan kanarraa sadhaa dhiisaa mee hin jedhin ilaa amma nuyi hin beeku namni oluma bira jirra jedha waan samman waliin haasaa jiru tokko tokko namni biyyaa isaa beeka waan namni biyyaa kana. Subhanallah. Wallahi lazim gartee rabbiin si aba. Tanuma akkas sirbitee sirbitu ispoortii illee miti lubbumaanuu haftee ettee ni gaafatte naguma gaafattee wanti. Danuudha. Haftee ta'an jedhee inni tokko ofii nama meeqatas itti dhabame jettee muuziqaa wayii ofii waatumti nu haftee ta'an jedhee. Sa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi waan namni barreesse waan namni sirbaan akkanatti olii gacceewuun akkasii mee qabsa waan kanaatu gartee eegalte da'awaadhaaf eegalte jijjiiruudhaaf arrabaan dhahuu miti gartee karaa itti dhawanii isii saaxiluun waanuma jiraatii akkas dhawattu mee sanuma gartee nasihaa yaabdeef gartee caaltuus kaanis suuta gartee haqaa dhuftaniiti mee haqaa dhabamsiisaa maal dilliit godhaaf jalaa baasaa jetteen warra kaan hinoo maal jetta kanuma akka fakkaata akka isaanii kan gartee kumaatamaan namni isaan hordofu. Namni ani irratti hojjedhee jennaan ati sana naa kaasiyam yuutuu eenyu kun qulqulleessa nana sallamsiisa innaan nama jedhanu jalaan gubiya. Achi jarri qulqulleessanii jala galee laalee nasiin achi fixu anis of jalaa danuun balleessi nama akka kana. Jara kanaanis isin qaniirraan tokko tokkoon balleessaa silaa hunda balleessuu hin dandeessan qaniirraan itti deemaan jedheen. Innan jedhummoo buleedhuma numa argaa gaa inuma inna yeedha ati faaraadha munaan jedhu na dhaabbor jara tokko irratti hojjedhe gandummaa jedhu faa gandummaan na keessan jiru. Gandummaa jinni silxee jinni maal waan kana hunda jedhanii beektu. Siyaasa kana walitti fidu ijoolleen. Qabsoodha jettee. Jimmaan gaa inni dhufa achi galee maqaa qabna achitti. Rabbi maqaan hin kennin inni waan jedhu. Komentii jalatti dhufanii waan jedhu gaa. Barri bara koflaatiis bara booyuutis lachuu wal keessa dura amma kameesse maal jechuudha. Isa yeroo tokko gaa kolfa ka isa jarri sirbanu nan horiyaa inni immoo yoraa beeka inan kolfas jarumatti deebisan itti horiyaa olem wal kan taa'e dhaqeen kolfa. Waan nama biraa ta'e maal. Subhanallah inni ajaa'ibdee jechuun waan uummanni keenya akkana ta'ee jiru kana amantii jechuun yeroo gadii gartee kaleessa waan biraa amantii biraa guyyaa kan feetu waan jechuun waan akka isaan wal keessa makamu bayyaa'inatu ta'an kana kanaan mataas waan si ajaa'ibsa maaltu achitti si ajaa'ibsa. Ummata muslimaa kanarraa nama islaama hin jiru sirbii haraamii farsoon haraamii zina haraamii kan beeku. Surree kana ka surreen ni bakkaa'e surreen silaa nutti jabeessan sababa jaraati. Surreen sababa jaraa nutti jabaati surreedhuma kana na dhiba surree kana noffatina ishii mudabbaa keessan waan addaa dhoffadha. Shamizii gaara mudhiittaafti gidduun lammaan kun duwwaadha garaan hin mul'ata. Kan jaraa gaarrabuman jedhee gaarraba kana na siyaasaatti na barbaade woon immoo cubbuu keessa jiraadhe waa irraba nan dhiisaa. Akkas. Arrabichan sodaataa jira garuu. Narkaa babaa hin arrabsuun jedhaa inni dhaqee argayyuu narkaa baafuma. Rabbi haa galatoomu jette kana naa kan viidiyoo takka irratti haa galatoomu jette waan saniiti waan fedha jedhu kan gartee keef xiqqeesse numa xiqqeessinaa gartee isaa gartee saniif ani hin dhageeyu jette nama gartee waan babbaddu jiru saniif rabbi subhaanahu wa ta'ala sirraa jaalatu tan viidiyoo si waraabuu bartee hunda bifa adda addaa nama osuma baree waan adda addaa barees waan namni khayrii barata namni gartee faranjii irraa simboo farsoo dhugu barata namni xayyaara akka tolchu konkolaataa barachuu qaba abbichi waan kana tolche itti biliyoona itti ta'eeti addunyaa irraa raa godhu jira suni asiraayif jalaa diigu jirti qabrii isii dagattee waan adda addaa dagattee jirti waan kana gartee itti fuftamoo hin dhaabdaree miidhe. Amma galmaan ga'utti ittuma fufa malee amma ni biyya kanaa jirutti doongalee filaa waayifaa hin danda'amu. Dhalaa isa dhaayyuu irratti riippoortii godhamee naan viidiyoo gadhiisuu hin danda'u. Eenyu lama tiiktookii lama banee jira. Inni tokko kalee sana irratti dhaabate isa guyyaa sadiif na qaxxaa'ee jira. Ajiib. Amma kan biraatiin immoo gadhiisaa jira malee. Maashaallah. Mee fakkeenyaaf yoon an kan dogoggoruu taate akka ijabaaftee ibsanitti akkamitti akkuma jara gortiteetti akkam naan jettu. Marfee fidama kaa. Aba marfee anuma waraanta iddoo eessana waraanta re. Maa duddaan iddoo miidhaa malee waraanu amma eenyuun iddarra waraanaa iddoo qoricha dibe qorichas hin qabu kan kun marfeedhuma gogaadhuma itti dhaaban. Iddoo harka nama waraananii ta'arra nama waraananii yoon garagaluu didee
in argu in garagalu jarri bukkee bukkeetti dhufanii ilaa jedhu innani waraabee gadhiise dhufanii bukkeettoof kaanii ilaa jedhu. ايوه الله اكبر والله ربي سر رجالته سورة رجا ربي نكفل تسمعنا ما كنا أكشف مني بروجو بكون دانا ما كباتون قاري دا نميرك يا ربي سبحانه وتعالى سر رجالته وأنباي دا نبي بيوفي قال لك سيس قلت يعني ما تي قال لك سوت بيجي أنباك سيراتوس لفتي وندي تنارباتيس تنفرنتيس أوروبا أفريقيا أوروبيا قلت عالم نكون عندنا نمني أبغى دغچون سپو في دغچون وان برباچ دوتر دغ سبيرا کوته نوغرته جوال ماتي رامفته ونجرتي بيتو سيوان برا کوته يعني غرتي mana nama kana manatti kanna nakuma tiyete mana garte wanni ga talaba fidatani bakka dalay dufi sirba mana kesa sirbi meti garte artist yo faran garte tanfaram fidatani aramni akka garte artist goto sen fidanne majlisa naman balleysini matbaka naman balleysini amma mana balleysini akkasi tarko baleyinki inshallah walida manna hedduga namni raaso ite hangama heddu raaso ite an qophayfate sumatu beekha jidduma tolchi inshallah taala waan gara khayriti tinufufi ولين جرا خيري تنرتي والججبيتن إن شاء الله تعالى واني جنو سلاو هد دوران غرت سلاو جامنا تي درجه اصلي كسمت isa ijumakkate tanama baasanitti asli irratti illee dalaydee turte. Asli gaafa duraa irratti waraabee achumaanii tiktokii isa duraatiin narratti gubate isa gube ta'ee billaa wayiin fudhee jira billaan moon dabarsuudhaan tiktokiin. Akkan. Jaran narratti gubensi achumaan amma dammoo tokko dawaa wayii kenneeraa fi itti fayyadame. Ergaan teetu parsantiin waa bakka geesse. Aalamni kan hin dhageen jettee yaaddeeti. Numa dhagahama inshallah. Agaruu innani waa gadhiisu kana namni bakkee warri karaa Facebook kun in arganse. Dhuga. Innan jedhu immoo nama hedduutu daawwataa jira viidiyoo. Maalin argina dilli namni gallakkisu Oromumaaf gallakkisa namni afaan kana dubbatu sheekaa haa ta'u kaan ta'u waan dhageenyeef waan argine irraa dubbanna si argineetu kun osan irraa haasawaa jirra. Gartee yaani gartee wallahi hedduu kitaabaas kannitee fi gama quraanaatti as deebi'a chaalenjii jetteeni gootee sirbi waa takka namaan godhu sanuu sirbi namni ilmi namaa baasee kan namni baasetti gartee sammata qabattee sirba isiiti miti sanirraa sirbiti akhiraa isii balleessaa jirti qabdii isii balleessaa jirti hojii jahannam dalagachuu jirti gartee kaafira qofaan ka jahannama seenu namni gartee faallaa shari'a islaamaa deemu faallaa Muhammad sallallahu alaihi wasallam deemu hundinuu jahannami maqaaf bu'aa namaan qabu Khadijaa ta'e Aishaa ta'e Muhammad ta'e maqaan bu'aa takka namaan godhu Arabaati maqaan islaama jedhamu hojii sirraa barbaadan gartee jechaa fi hojiidhaan gochaan jala deemtee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkasii milkoofte malee sun islaarana gartee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keessa jiraate tiktookii gartee qabsoo ati itti goote tana daran itti godha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gartee tanaa miti arrabatti irraa hafte malee silaa qixaatiin asitti gartee mana shari'aan islaamaa heeraa fi seerri islaamaa jiraate jarri kun hidhamanii gartee waa murtii hedduu irra godhama gartee addunyaatu badee fasaada taate zinaan halaal taate waan hundi halaal taate sana malee addunyaan kanuma dursanii kitaabnis kanuma dursanii rabbiinis nabiyyiin nuti sanuma ilma namaatiitu jijjiirame biyya jijjiirame inshallah sultaan gartee keenya isa gartee maashaallah rabbi irraa jaalatu sultummaati balaa fi beela rabbi subhaanahu wa ta'ala sirraa haa qabu inshallah ta'ala hiriyoottus waliin qabdanii kanarratti wal gargaartu immoo achi gara tiktokiitti immoo gara tiktokii bakka hojiittis bakkuma jirtan iddoo gartee mana waliin galtanis tokko na bira jira innis ooti yuutu eenyuun tiktokiin koodide kan saatiin immoo seenaa innis immoo yoo argate irra bu'a. Itti aanaa gartee shurtaas jechuudha. Innis amma jala deemuu jammareef. Akkana maqaan isaa eenyu jedhama? Abdul Majid. Abdul Majid maashaallah jajjabaadha wallahi rabbi sinaa jajjabeessu baay'ee gartee wal galatoonfannaa mee inshallah teeti mee yoo hawaasni kun akkamsu gartee tiktok kana godhe gartee milkaa akhiraa isaatiin mee akkam haa gootu gartee dubartiin teenya haasatan sanuu gartee sabuu isii jettee waan agartu waan hunda dhiiftee amma faasirraa kallattii laayifiitiin dhufe qooshaa walitti dhiyuu deem qaama dhiqadhu jechuu naasu juudi jechuu gartee maal shunkurtaa basala wal nyaachisuu qaccee waa wal nyaachisuu